Haa jirtu hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtuu siniin jedha iddoo jirtanitti nageenyi waaqayyoo siniif haa baay'atu akkam jirtanii nagaa keessanii siniin jedha warroonni chaanaalii kiyyaa faaraa taata sabskiraayibii laayikii sheerii koomentii gochuun irraaffatinaa siniin jedha hordoftoota kiyyaa gara maatii kootti dabalamaa siniin jedha walaa jajjabeessinuu siniin jedha warroon hanga ammaa immoo subscribe na gochaa turtan galatoomaa siniin jedha. Akkana siniin jedha hordoftoota kiyya. Har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolu. Waan qabadhee dhufe jechuudha. Isinii nama jireenyaan nama guddisuun beektan. Jireenyaan nama guddisuun beektan hoggaa namni addunyaa tanarra jiru nama guddisuun beektan. Hoggaa namni addunyaa tanarraa sokke nama guddistanii jechuudha. Mee rabbii keessanii jedhaa tooni gaafa du'anii tooni gaafa biyyoo ta'anii maalaa ta'uu fi laayikii fi sabskiraayibii gootamme. Hoggaa gubbaa jirru kana nuun gootanii hoggaa si waliin haasofnu kana maal ta'a yoo nu guddistan sabskiraayibii gootanii sheer nu gootan maal ta'a itti kaffaltanii. Ayyoo Oromoo akkattuu yeroo yoo namtichi sun ayyoo Oromoo jedhe. Dhuguma dhugaa rabbiisuma dhugaa siniin jedha. Oromoon gaafa dachee addunyaa tanarra jiru wal guddisuu hin jaallatu. Gaafa inni dachee lammataa irratti deebi'e gaafa sani jechuudha suura isaa asiif achi facaasee toonii irratti sirbuu wayiin irratti bu'u jechuudha. No kun hin barbaachisu. Namni bakka eega gara rabbii deeme bakka waaqayyoon jaalatee fudhate. Jireenyatti maan ta'iniif egaa jaalattanii mararfattanii hoggaa jireenya hoggaa gubbaa jiru san maaliif hin jaalanne maaliif hoggaa sin kadhatu san sabskiraayibii laayikii hin goone. Amma ijoollee meeqa dhugaa rabbii tiktokii kanarratti ijoollee baay'eetu jiraan tiktokii kana fayyadamu warreen sin beekta warraanis beeku kan lubbuun isaanii darbe jechuudha. 10,000 kaasanii 200 warra galcheetu jira. Mee amma rabbii keessanii jedha isa maalitti fayyadamaa ganaa du'an sun ka'ee tooni itti fayyadama barbaadamu. Yaa rabbii. Kanaaf maal ta'a yoo jireenyatti hoggaa wal kadhannu kana akkanatti si fuuldura dhaabbanne. Subscribe nu godha, share nu godha, hoggaa siniin jennu kana. Maal ta'a yoo nu guddistan? Waa itti kaffaltanii? Ittiin kaffaltan rabbi. Erga namni du'ee waarratee, erga namni du'ee biyyoo ta'ee, jedhanii asii fachi fiiganii itti fooloo guddifachuudhaaf. Eega jaalatte hoggaa inni yaa Oromooti yaa namni naa dhaabbadhaayi. Laayikii naa godhaa, fooloo naa godhaa, miidiyaatti amman dhufee jedhee si fuuldura dhaabbatee akka kiyyaa kanatti sin kadhatu. Maaf laayikiin gooneef? Ani bakka lammata as bahee toonii rabbiin agartanii. Fooloo wala sabskiraayibii wala laayikii hin jedhu. Maaliifii Oromoon jireenya walii ta'uun beektu. Isuma dhugaadha Oromoon. Hoggaa namni dhaabbatee deemu wal jajjabeessuun beektu. Gaafa namni du'ee dachee tana jala taqe gaafa isaanii jechuudha walii ta'an. Oromoon jireenya walii ta'uun beeku. Gaafa namni du'ee bichaa ta'a. Hin beekna isa hundi keessanuu hin beekna. Jireenyaan hin ta'u. Gaafa inni du'ee obbaafatee uffa jedhee lassedee ciisu. Gaafa sani kaan asiif achi urgufanii toonii waay jedhan gaafa sana beeta akka nama jaalatu kan duraan viidiyoon isaatu yoo itti dhufe qubumaanuutti bu'anii hin dabarre. Kan duraan hoggaa inni dhufee toonii uummata Oromoo na jajjabeessa siniin jedhu maal haasa'a kun jettanii bira dabartan. Gaafa inni du'e san kan hundi isaaniitu viidiyoo isaa sarchi godhuudhaaf kaatan. Iffiigen beesmaa. Abeet. Bakka akkuma nama kinoo hojiin qabee akkuma nama itti kaffaluu akkuma nama kaffaluu fi akkuma mindaan itti ba'uu fi tokkotti uffata gurraacha uffatanii sobanii shunkurtaa fa'aa dibanii boo akka boo'an waan jedhanii as bahanii biyyoo nyaadha abbo. Maaliin jireenyaan eega namaan taane gaafa du'an namaa taatanii. Ergan du'ee immoo maaliif naa taatame? Erga du'ee toonii obbaafadhee maal fayyada? Feeta sabskiraayibii miliyoona 10 yoo galchitan naaf fayyadu wana bakka takkaa jiru keessaa deeme.
Eenyu fayyaduudhaaf mee takka jiruu darbee ta viidiyoo isaa jireenyatti du'aatti guddistanii mee eenyutti fayyadamuuf mee rabbuma keessanii jedha. Yoo ilmoo qabaate of jalaa qabaate itti fayyadamuu dandeessi jechuudha. Yookaan immoo mee maalumaa ta'uudhaaf sabiskiraayibii laayikii gootanii warra du'ee darbee. Sammuun keessa hin hojjeta? Hin hojjeta sammuun keessan? Gaafa akka anaa kana bahee tooni kana galaaf ganama uummata Oromoo mee sabiskiraayibii naa godhaa please viidiyoon kiyya yaa guddatu yuutuubiin chaanaalii kiyya yaa guddatu jedhee as bahee akka kiyyaa kanatti boo'ee isinitti kadhatu sin kadhatu gaafa sana jecha dhadhan maaf sabiskiraayibii hin gooneef itti kaffaltanii ibsaan kan madaa miti waayifaan kan madaa miti chaarjeriin kan madaa miti mee itti buutanii yoo dabartan waa itti kaffaltanii ittiin kaffaltan. Gaafa abaluu du'e gaafa jedha san abeet hojjaa madaamii kan gaasii yoo qabsiiste gaasii dhaamsitee toonii kaattu viidiyoo hojjechuudha. Gaafa sani sadarkaa hin qabu sini beeyesus rikardii hin cabsu ijoollee Oromooti jechuudha. Gaafa namni du'e viidiyoo bossatuudhaaf rikardii caalu cabsu ijoollee Oromootiin jiru bakka. Dhugaa siniin jedha meesseegaa biraa laalaa jireenyatti walii ta'an. Waan rakkate jireenyatti walii oolan. Mee amma viidiyoo warra biraa laala. Viidiyoo takkitti gadhiise daqiiqaa 7 daqiiqaa 8 kan caallee gadhiise nama 200 nama 500 oltu laalaa jechuudha. Kan Oromoo nuyi ankalee dhumne kanaa miti miidiyaatti. Viidiyoo daqiiqaa 6 daqiiqaa 5 gadhiise nama 200 wayi nama 2000 wayi nama 20 isa kantu laala garaagarummaa. Gowwummaa keenya jechuudhaan garaagarummaa keenya isaaniif adda nu godhu. Sammuudha yaaduu dhabuudha. Okay, gaafa abbaa sun namnichi anuma akka anaan kun gaafa bahee toonii fooloo kadhate jedhaniidhaaf hin du'u gaafa waa tokko ta'e maqaa koo sarchi godhanii barbaadanii sarchiin godhanii kan duraanii viidiyoo ani hoon gadhiise namni 30 na daawwatu sun nama 600,000 nama miliyoona tokko faatu na laala jechuudha. Erga du'ee waa radhee booda. Mafi faayidaan qabu erga du'aan gaafa du'u gatii dhabe abeebte jireenyatti eeganuun taane gaafa duune sabiskiraabii nu gootanii kaalaas ani amma naachi Oromootti bahee sabiskiraabii godhaa laayikii godhaa fooloo godhaa jedhee hin kadhadhu amada eeka amadaami miti inna ani bakka raanchitti viidiyoo bahee isiniin kadhadhu yoo gootan sabiskiraabii yoo isinitti tole laayikii yoo gootan dhiisa gantaa keessanii Oromoon ani bakka tabsaa kuteen jira. Oromoon jireenyatti wal guddisuun beekuu gaafa du'e gaafa abbaa sun du'e miidiyaa abbaa sanii guddisa kalaas isa dhugaa isa kana bakka. Kanaaf galatooma.